علماء صار قلبي تهنيا يا أمتي سان علماء ربي أنو بدا أسيم صدر كأنبياء تسانا جسے فارس قرآن بإخوة جهان ولا عيسى دفئ والمدالة عيسى والمدالة حي يوم يولره عيسى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhaggeeffattoota fi kabajamtoota hordoftoota warroonni sagantaa keenya qophii imala ilmii nu hordoftan hundi keessanuu bakkuma jirtanitti nagayaa fi rahmanni rabbii isin wajjin haa jiraattu isiniin jechaa guyyaa har'aa keessummaa imala ilmii qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. keessummaa imala ilmii sheekeena Sheek Kamaal Adam Abbiyyuu isiniif qabanne an kan isin wajjin turu abbaa ijoollee ogeessa kaameroota keenyaatii fi sagantaa keenya qophii imala ilmii hanga dhumaatitti nu wajjin turaan أفير راكين. شيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دوران درسي نكبجاني وامشكينا رجيتني سجنتا قبي مال علمي كينات دياتو كيسنيف. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم سنين جتشا مه أوسو سجنتا تنسين دقي فتوة كينا سلام وقافت داتنين وان قبضان ديسا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جدا وان انجتشو بروادوان قد الليمتي سيناوان المان نما قال معي دوبتي حفون ايقسان دوان اللي دوبتي حفون إساء وانتوتا الدنيا اتين قدتي ببلت الرا تكو جديتان إلالا معلي في جنان علم نما تكو وان تكو سمو في الرا مدسيسي يولا بكايت ننجده namni isa duubaan dhufu waan sallaalee waan san fooyyessee gadi baasee itti dabalee akka ilmi namaa itti fayyadamu godha. Kanuma bu'uura godhadhee har'aan tana wanni ilmi kiyya kun asitti na dhiyeesseet mee waa hojjette jedhanii waan san nuu himta jedhanii asitti waan na dhiyeessaniif haa galatoomanii kanuma jechuu barbaade. Jazakumullahu khairan barakallahu fiikum. Mee duraan dursee maqaa keessan guutuu fi bakka itti dhalattan hawaasa keenya nu barsiisa. Maqaan kiyyaa Kamaal Sheek Adam Abbiyyuu jedhama. Bakki itti dhaladhee asuma daangama tanaa Kabiira Shaayyaa jedhama. Akkana. Bara kam dhalattan? Barri ani itti dhaladhee anammaan tana waggaa 76 akka lakkoofsa ji'aate qamaraatitti bara 18 achirraa hir'ifnee ilaalla kaan amma naa dhufaan jiru. Jazakumullahu khairan barakallahu fiikum. Mee yeroo dhalattanirraa qabee eessatti qaraatanii eenyurratti qaraatanii mee kana akkaataa guddina keessanii maatii keessanii irraa waan nuun jettan qabdu? Akka itti qaraanee awwalaa bismillaahi rahmaani rahiim qur'aana ganduma keenyatti qaraanee nama Sheek Kaliil jedhamu irratti anaa fi zamiilonni keennallee ganda abbaa daawuditti qaraanee qur'aana eegana achii ka'ee dirree bu'ee dirreetti qara'ee achitti qur'aana khattamee achii baheetiin immoo imala ilmii haati xiqqaattu malee imala ilmii babbahee waan xiqqoo baradhee jira. Sanirraa Sheek Abdul Qaadir Shee Waliyyii biratti illee qara'ee Shee Saalih Awaatee biratti illee waa qara'eera. Hussein Abroonyee biratti illee waa qara'eera. Achii ka'ee immoo Shee Muhammad Alii jedhanii daannoo kan jiran irratti illee waa qara'eera. Achii ka'ee immoo Suudaaniin illee seenee halqaa masjida al-Kabiir fi Umdurmaan jedhamutti illee waa qara'eera. Achii ka'ee eeganaa mamlakaa Arabiyyaa seenee. Mee osoo Suudaanii fi mamlakaallee hin geenne yeroo biyya keessatti qaraatan haalli qaraatii maal ture? Qur'aan irraa maal qaraatanii? Kitaaban irraa maal fa'a qaraatanii? Bakka akkam turtanii? Mashaayikni asirratti maqaan dhawamuu qabu
amma warra abbaa daawud jettanii warra abbaa daawutitti maaltu qara'amaa ture eenyu qaraa'isaa ture achitti qur'aana qaraanee namni nu qaraase Sheek Kaliil jedhamu Sheek Kaliil jedhamu isaan irratti qur'aana qaraanee garuu otoo hin fixiin haamiman wayita ga'u achi ka'ee dirree bu'e wayita dirree bu'eetiin hin jedhu Sheek Kadiir Shee Muhammad Qaasaw kan jedhan irratti waggaa 2 achi taa'ee achitti qur'aana qara'ee ammas immoo lugaa arabaa irraallee waa xiqqoo haga ittiin dubbachuu danda'u haga ittiin karaa taruu danda'u tawxiida ashaa'iraa irraallee haga tokko ammallee immoo waan hisaabaa irraallee gartee qawaa'ida hisaabaa arfan kanneen qara'e achitti achi eega bahe immoo Sheek Abdulqaadir Shee Waliyyii irratti Hamdatu Saalikiin qara'e ammallee Shujaafaa qara'e غاية التقريب اللي قرأ شجاع بافدلي قرأ بافدلي في غاية التقريب من إنسان الرتي قرأ إجانا أشيك شيء سالي أوات جديدة عن شيء بوليسية شيء صوفي وجين أشيت اللي وانا في أمدار رقد جيسة قاسمي اللي أشيت قرأ إجانا أشيك شيء محمد أبرون شيء محمد حسين أبرون كان جانا الرتي اللي حفتما كتابك أنا قرأ إجانا دانو كان جانا نقي أشيتي زبدين أشيتي قرأ منهاجين أشيتي جمري أتوقع دينبوسين أشيغانا زمان يرون إيراك ستي سودانين لك زمان يكون زمان موتوما هيل سلاسة موتوما هيل سلاسة زمان موتوما هيل سلاسة قافني أما إمالا كيسان بيا كان الراه غير سوداني جيجستان ديمتن يوكان وقامي قاقيتو قاف سوداني تديمو ترقيسا قدانا وقدا تديني لو جولي لم أرقت تديني سودانين مالف جدو كتاب الراجتي إيغانا ورفو دي جولي رقدي جرو إيغالي نقادي تي إلو بابور كيستي متو كتما كيستي وجينا ما وجين وجد إيغانا واني لو تيجي سوني سوشاليستين جدا سوني إني قد فينا ما إساتي جد إساتي جد إيغانا جولي اللي أسمت ديسي نما هدو تاني سودان التباني إيغا سودان سين اللي واننا برتنا من ديسو جامع الكبير في أمدرمان حلقة قدو تجرى شيء مصطفى الآن كان إداران في إن قدمتو تويتمتو أجدت اللي فكي مالكياتي فيه ولغة عرب الران اللي وان نتلافي أجدت اللي قرآن اللي وقراني تفسيره إيغانا أجر مو نصيبني قرى مملكان وإرقي جنان أجدت اللي وحاقة تقوى أجدت هذا الحرم المكي اللي وقرانير رحلة سوداني كيست طلابني أسي ولين ديمتن باين ساني حقم غا رحلان يرو سني ببيكم تودا رحلة مملكة سنت يرو سنت رحلة جيبوتي تجرا رحلة صومالية تجرا رحلة سوداني كراكي سنفان سنت مي رحلة سوداني نمامي كان سنتني رحلة سوداني تنانو يتسينو نموت موجولي بيت الالتي شيخ عبد الله شمسي الله يرحمه إساني وجين أنا في إساني في أما اللي حاج علي حسين كان جلمو كمال كبير سبي كان جلمو جل كنا وجين سيني بكانوا تينو تيجان السودان سينمو جولين بايين طلابني بايين جولين قراق إنا مهدتو نتلفي إيجان أجر موجين كرا خرطوم التجسيني نمني هندنو مسجد الرفج آني ثم إيجانا هذا كان ما حلقة جامع الكبير تانا كيس سيني أجتي أغا وقالما سنقراني وجوان جرم كان وجين بركم بركم يادتو بركوني ضبط تلي يعني أما فزين جرو كنت كوفي لبا أفري في وي أكا سديتي نتفكاتا إيغا سيأتشي كاتني سوداني وقال لما قلت إتني غير سعودي تدبرتان غير سعودي ديمني سعودي إيه سقوبتان سعودي قنا معهد الحرم المكي كيست التحاق شهادات شر أرقنين التحاق تاني نقيبلني أجتي معهد الحرم المكي كيست قراني وقا جها ما حدا في التاني باتاني معهد الحرم المكي كان في باي ما حدا الرأيقس قرام إمالتان معهد أما يقنا يروت كو جامعة اللي قدمي جامعة نصيبة أبي جنان مدينة إيه مدينة اللي رياض اللي قدمي نصيب الرهن أرجع نجزين سنوات جرا
riyaad keessa akkasumatti waa qur'aana muqaqqara'ee haga nisfii qur'aanaa kana haffazee achi booda eeganaa gale. bara kami barri isin riyaad irraa gara biyyaatti deebitan? kana jawazni haa himu kana. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم. eega biyyatti deebitan barsiisaa turtan moo maal irra turtan biyyatti maal biyyaaf qaddamtan? eega biyya kana ture isiniin jedhee faraa'ida qaraasee namni waan nasiiba irraa qabu irraallee qaraasaa waan biraa irraa nama irraa qara'u fiqii baay'ee namni itti shaagallee silaa fiqii shaafiyyaa tana sama isii duraan babbarree turre faraa'ida qaraasee haga hamma laqabaan kamaal faraa'idaa naan jedhamee abbaa kiyya dhiisanii kamaal faraa'idaa jedhan takka haga har'a gahuttuu homatti jira haga guyyaa har'a gahuttuu isarraan dhiifnee isuma waaqa qaraasaa jira. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم. أسين فرائد قرايسا مسجد كيست برنامج غرغرا جيسيتو ميكانو كيست أمس كرا أفان أوروموتينس سوچي قدا قبدن جچا دغينا مي كنرت قبه أفان أورومو كيتني بررستني jirtu jecha akka oduutti testayna akka social media irrattis argine jirra. mee qubee tana yoom keettanii? qubee tana marhala lamatti kaaye marhala lamatti qopheesse jechuu kiyya. marhalaan tokko umrii kiyya irraa waggaa 18tti namni wayii afaan oromoo arrabsee jennaan hinaaffannatti dhalatee maalii fi namni kun arrabsaa ka jedhu nama guddaadha illee inni afaan qubee hin qabne jedhee inni arrabsee jennaan qubee kana kaayee yoo qubee kana akkana nama tokko tokkotti argisiiseetiin hin jedhu waan akkanaa namni hojjeteetiin hin jedhee yeroo Hayila Sillaasee keessatti hin offooluu harkaan idaatti hin galini harkaan rakkootti hin galchini namni ka jedhu dhaamsa tokko tokko nama tokko tokko irraa yoo dhagahu waan kana dhoysee otoo akkanumatti himaa deemuun otoo hima deemuun dhoysee otoo hima deemuun haga Suudaaniin illee na wajjin geettee dhoysamaan mamalakaallee na wajjin geettee dhoysamaan eegana otoo akkanatti inni zamanni illee waxamaa Hayila Sillaaseen leekofee dargiin illee eegana yeroon isaa ga'ee jennaan inni illee kufee gaafa ihaadig dhufeetiniin hurriyyaa lugaa ofiitiin afaan ofiitiin dubbachuu qubee ofiitiin katabuu inni hurriyyaa tana iclaana godhee jennaan otoo mamlakaa jiru waan kana ka waan dur lafatti dhoysee jedhe kana kaasee ammallee beekumsi kiyyallee naa dabalamee sanbichaa otoo hin tahin lugaan kun lugaa bal'aadha jechuu qoradhee hoytawaa namarraa dhagayeetiin hin jedhu bal'aa jechuu Doktor Abdushakuur fa'aa akka isaan jedhanitti booda afaan arabaati Allah yarhamuhu booda afaan arabaati hoyta haasan dhumatti yoo haasan afaan oromoo kun tokkoffaadha booda afaan oromooti Afrikaa keessatti booda afaan arabaati Afrikaa keessatti tokkoffaa jedhamee ilaalama jechuun kun ifaanatti dhagamee jennaan waan kana itti si'aayee jabaadhee humnallee godhadhee beekumsa adda addaallee waan haga gaafa duraa sanirra daballee waan jiruuf ammas afaan kun afaan gartee afaan makaallee hin qabne afaan muuziqaa jedhamee warri seenaa irraa dubbatu afaan makaa hin qabne ka haadhumarraa fudhataniitiin hin dubbatan ka mootummaan isa hin babal'isin ka istiraatiijiyyummaa wayii isa hin babal'isin ka amanteen isa hin babal'isin afaan guddaan akkanaa kuni ka bakka bakkatti dhokatee jiru kuni qubee qabaachuu qaba qubeen an dur jammare suni galma ga'uu qabdi jedhee itti yaadee eegana garteetiin qubee tana fooyyessee ta duraa sanillee dhiisee fooyyessee bocee lafa kaahee jechuu kiyya. mee afaan oromoo sadarkaa Afrikaatitti tokkoffaa irra jira wayita jettan maal jechuudha? waa lama ragaa godhadheeti. wanni lamaan ragaa godhadhu tokko Doktor Abdushakuur Allah yarhamuhu isaanii nama wajjin dubbatu dhagaheeti. Oromoon jedhamtuni nama afaan isii Afrikaa keessatti tokkoffaa jedhamu booda afaan arabaati tokkoffaa jedhamu jedhu. Ani immoo wanni tokko kana inni ragaan lammataa kan itti hirkadheetiin jedhu afaan Oromoo kuni as Oromiyaa teenya tana keessatti illee in dubbatamaa takka Keeniyaa keessatti
godina lama keessatti dubbachuu warra Keeniyaa dubbisee irraa dhagaye 2 sadaffaa Tanzaaniyaa fi Yugaandaa keessatti hin dubbata jechuu tokko isinirraa dhagaye ammallee immoo caakana maqaan isaa taajuu irraallee hin dhagahe ammallee namni biraallee heddumatu dubbataa nama amma na bira jiru nama ragaa qabachuu qabu jechaaf jedhe malee namni akkana dubbataa ammas Kismaa naannoo Kismaa duraaniin dubbataa Sumaaleen dhoorgitee afaan Sumaalee bicha akka dubbate goote jarri sun otoo dubbataa jiraatanii ammas warri Walloos afaan Oromoo akkan dubbatamne godhamee afaan Amaaraatti jijjiiramee jarri sun otoo ka dubbataa jiraatan taate ammas Oromummaan kunuu erga magaalaan Finfinnee tuni jalqabamteerraa qabee Oromoonni achitti walgaan Oromoonni achi keessa taa'an afaan kana dubbachuu irraa dhooggamanii otoo isa dubbatan ta'e jarri kun hundi otoo ka dubbatan ta'e warri amma maqaa dhahe kunniin wanni inni tokkoffaa ta'uu dhabuuf hin jiru jedheetiin amana kanaaf tokkoffaadha jedhee ilaala. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم حالة ببليناتي في حالة ديبا إسرجرو وجين صدر كان ما إني رجرو في بل إني دولة بيبراتي تتري بيوني براك هست أكا قصوني غرغرا أفان أرومو دبتن الرأيك إسنو دبتني يومي قبه كان اتياد دويتني كاون بركو عمرك يا وقاكو سديتي تتني أولي ثانية أولي وقاكو سديتي قروسا أنا بيتشاتو مالي nama jalaan dhoyse waan rakkoo sirra geessanaan jedhaniif akkasumatti otoo kaa'u ihaadii dhufee bilisummaa afaan ofiitiin dubbachuu qaba namni gaafa jedhu gaafa kana fuudhee sanillee gatee tabiraa haarawa eega si'eenni kun afaan kun guddina isaallee baree bal'ina isaallee baree ambii alaa dhuftu afaan muuziqaawii jettee maqaa itti baaftee afaan kun immoo kaa sabni tokkichi dachii ofii irra taa'ee ka otoo waan babal'isin dhiibbaan irra jiraachuu wajjin hagana ka ga'u kanii qubee dhabuun qabu jedhee itti yaadeetiin qubee sana haala gaariin bocee qopheesseetiin jedhee jechuudha. Akkana qopheessuun kun dhuma jira jechuu huyye. Uma jiraati. Mee qubeelee san osoo gara kaameraatiin laalle qubeelee ilaalaa wanni jaarsaa kun baay'ee ammallee hin jettu haa ta'u ergaa waan kana kun amma lammata itti deebi'eetiniin waan amma jedhe kana mataa keessa na guutee afaan kun afaan akkanaati jechuun kan jedhe tana tolche kunoo. Harkaan katabame malee maashiniin katabne. Qubee harkaan bocamtee katabanillee harkumaanii kunoo achirratti afaan ofii baradheen waan tokko ilmaan Oromootii hadiyyaa godhe jechuun achirra jira. Wanni an dubbadheefillee, wanni an kaayeefillee, wanni qubee tana boceefillee, wanni aga waraqaan 5-6 sun yooma isii dubbatti. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم قبنتون قبة أما إيجا يادك سنتة بل إسه تولشة إرادية بوجعيتان إيجا يادك سنتة قبن سابا قبلين غرا قبل لاتيني كنين هنجرا كن أسوجيرو كان مالف برباچيس أنا إلالتكيتي qubeen saabaallee afaan Oromoo tajaajiluu hin dandeettu ka jedhutu guutuun guututti akka barbaachisutti hin tajaajiltu jechuun waan sammuu kiyya keessa jiruuf qubee tana qopheesse jechuufi. Ammas qubeen biraas tan Arabaallee isiidhaaniyyuu kan waa baradhee jiru kaniin seenaa barreessuu dandeenyellee isiidhaanii haa ta'u malee isiinis guutuun guututti qubee afaan Oromoo keessa jiru hunda hin qabdu. Nyachab jechuun keessa hin jiru. Nyachab kadhaga jechuun qubee Arabaa keessa hin jiru. Kanaa qubee isii kadhadhee yookaan maqaa isaanii jijjiiree maqaa qubee isaanii jijjiiruu irra kama ofii kaa'uu wayya jedheetan qubee ergisaa irra ka gaaf tokko abbaa yoo barbaade narraa fudhatu irra akka ilma guddisaa
kama oromichi lammiin oromoo qopheessitu isa irraa caala jedheet qopheesse jechuudha. Qubeen kun jireenyatti inuma jira. Sahaa keessa qubeen laatiinii illee inuma jira. Qubeen saabaa illee inuma jira. Qubeen arabaa illee garuu guutuun guutuutti hin geetu. Maaliif bakka hedduutti hir'ina qaba. Amma bona yoo jedhe, boona yoo jedhe akka tokkotti katabama. Eda yoo jedhe, eela yoo jedhe akka tokkotti katabama. Saabaa fi arabni illeen kun immoo waan ittiin addaan baasu qaba. Jazakumullahu khairan barakallahu fiikum. Sheekeen Sheek Kamaal Adam Abiyyuu seenaa imala ilmii isaanii akkaataa isaan itti qubee bocanii fi faayidaa qubee afaan kun qabu irraa dubbanne inshallah ta'ala boqonnaa booda waan hafeen walitti deebina. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا علماء فكنك سنرجي سماء دائم من ديني بروف بياباتني بلاب دبوركو جرون دغرتني قرا فدو صوبسيتني ماتي رابون ديني مليركو قبا قراتي كساب بلاب جچا مغغغبا ربو متو سينيف كنه صبري جبا فتا ملكو بملك كل ديمتني يا بي ملك دين بربچا ميلان فيقدني بلويتني ديبوتني دين بارتني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لقفتوتا كبجمتوتا هردفتوتا وروني قبي إمالا علمي كين هردفا جرتان قبي إمالا علمي بقولنا بود ولت ديبنا جر قبي إمالا علمي بقولنا درا كيست شيكين شيك كمال آدم أبيو برا دلوتا ثاني برا كودا سجل صدومي تربا كدلتني في أكسم برا كودا سجل شنتمشان عمري ثاني وقا كودا سدتت أكا قبي أفان أورومو نوبوجان نودبتني جران شيني كين بيا كيستس بيا كيست إمالا علمي بكهدوت قرآني تران كان كيسا درش كان حسينت دوران درسي بيا كيست شيخ خليل رت قرآن كقرآني في أكسم إرجس إمالا ثاني قرأ درش كان حسين قرآني شيخ كدير شيخ محمد برت مدرسة كقرآن نودبتن أكسم سفينة في مختصرة بافضلين شيخ محمد كبير أبو رت أكقرأ نودبتني تران أمس شجاع في أمدا شيخ عبد القادر شيخ ولي رت نانو أبكر جرم كراه شورت أكقرأ نودبتن إيجاسي إمال إساني غرا ديدا سودة غراني شيخ صالح رت شيخ صالح حوته رت أكا كتاب قرآن أكسم شيخ حسين أبروني رت سكقرأ نودبتن إيجاسن غرا شوا دانو أمبوش دبراني شيخ قاسم شيخ محمد علي رت قرآني نودبتن شيء إيجاسي إمال إساني غرا سوداني غراني سودانيت مسجد الكبير كيست أكا كتابه دو برتاني في أكسم إمال لساني غرا سعود عربية أكا إمالا نودبتن سعود عربية كيست معهد الحرم الرا قبهانس جهود علمي في جهود دلغاتو أكا مبيا أمباك ونمني برا دلغاتو دلغا رستوراني سينا قبه أچتس إرى ديبي أني كايا تران إيغساني شين وقا ديدا مسدد تر إيغا موتمان يادي قبت غربية ديبي أن شيخ كينا كان هندا وجين حاسوات الرئي أما أمو وان اتعانو تدبر شيخ مي إيغا موتمان يادي قبت غربية ديبي تاني قبه كان فويسو في أكاتا قبه كان رت حاسوات الرئي مي كان الرا حاسو ينوتي إيغا چي ديبي تان قبه كان بفكامين بوچاني كدورا بوچاني غراغرمان إسامالي namni dhawaata waan tokko hojjetuun hojii fooyyessaa deema. Warri faabrikaa baasan beeytanii faabrikaan awwala bahee fi itti aanu garagara ta'uu namni ifa. Isii duraa guutumaan guututtuu gatee isii amma reefu isin argisiise amma footoo irratti isin argisiise tana isii tana boca. Isii tanarraallee ammas qubeen tun yoo taa bocamtu warra sararra taa'utu jira warra sararaa gadi taa'utu jira.
warri sarara bira gattaruun aqeemisiisee jennaan sanirraa jijjiiree tanumarraa yoo ta'u amma reefu isin argisiisan footoon isii too arganii xuruu hin jirti. Isiirraa xiqqoo isii jijjiiree fooyyesseetiin gana godhe. Tana. Tuni gariin isii sararaa gadi waan tartuuf isiin tun sararaa gadi isiin taatee jennaan garii isii keessaa gaggatee bakka isii tabiraa buusee fooyyesse. Egaa fooyyesseetiin hin jedhamu waan baay'ee ittiin katabe kaa'ee qasitti galeetiin hin jedhee waan hojii baay'ee illee waan hin qabneef waan baay'ee ittiin katabe. Umdatu saalikiin illee katabe guutuu isaa amma kitaaba ta'ee mana jira afaan oromootti deebi'ee qubee tanaan barraa'ee eeganaa seenaa gootota Baalee illee ittiin barreessee nama akka Hajaa Damsaa Iddoo Waaqoo guutuu warra Alii Ciree warra Daadhii Tarree ammallee kana kaayannoo kana kasawweena kana afaanii nabada Useen Bulee kanneen illee ittiin barreesse hoyta jedhu ofii barreesse jechuu otoo hin ta'in kan namni barreesse qubee tanaan wanna godhe as jijjiire jechuudha. Qubee tanatti jijjiiree ittiin barreesse ammallee safiinaallee ittiin barreesse ittiin guunne malee ammallee immoo seenama qubee tanaatu waanuma isitti nakaasee waan bu'aa isiin qabdu hanga isiin garaagarummaa jara bidhaatiin qabdu itti barreessee jira. Wanni barraa'e sun ammas keessa hin jira. Waan kana ittiin barreesse. Jazakumullahu khairan barakallahu fiikum. Waa'ee qubee kaa'umsaa irratti akka kitaaba ittiin barreessitan nu himsanii jirtan. Qubeen kun duraan dursee baay'inni isii meeqa? Baay'inni qubee tanaa akka ilaalcha Oromoon har'a jiru dubbatutti qubee 25 kanaa ol hin qabdu. Qubee dakhiila malee kan baa akka tsaanfaan qubee Oromootii miti. Kanaaf jecha wanni amma Oromoon har'a haasa'u qubee 25 qofa. Paa wajjin 26 paan kun lakki afaan Oromoo keessa hin jiru jechuun mormii waan qabuuf alaa kulli haa anillee 26 jedhan keessaan bahuu yoo gobii argadhee namni na wajjin kadhaabatu argadhee yookaan jechoota wayii paadhaan fayyadamtu arganne 26 ragaa wajjin 26 gochuudha. Hanga ragaan argamuuf 25 jedheeti xobsaanis. Qubeen tun amma qubee afaan Oromoo fudhanne qubee cimdii qabdii, qubee dachaa qabdii, qubee dubbachiiftuu qabdii. Qubeen amma isin keettan tun kana qabdi? Qubeen dachaan kuni rakkinatu akkana godhe. Qubee wal hanqattee jennaan waan godhan dhabanii qubee bakka fidanii dhabanii isii mataan walitti saqalanii qubee tokko jedhanii. Qubee tokko jedhanii qubee lama walitti saqalanii qubee tokko jedhanii ammallee isii jabeessuudhaaf qubee lama yoo itti dabalan laali haga isiin nama rakkiftu. Tuni maal rakkoo kan boce lammii Oromooti. Afaan ka ofii dubbatu. Wanni inni qubee lama walitti bocuuf hin jiru, qubee lama walitti saqaluuf hin jiru. Akkuma Arabiinuu afaan ofii guutuu qubee 30 geggeeffatu akkuma Laatiinii qubee haga qabu kanaan geggeeffatu. Kunillee qubee 25 geggeeffata. Wanni qubee lama walitti saqalaniif keessa hin jiru. Uf dandahee bakka jabaatuuf bakka laafullee ofii isaati qaba jecha qubeen kun. Mallattoo adda addaa qaba. Waan isa jabeessu, waan isa harkisu, waan isa immoo harkisa jallisoo itti godhu akka oo akka kanneen hunda guutee qaba. Waan afaan Oromoo dubbatu tokko keessaa ka argite hin jiru. Afaan Oromoo har'a haasawtu keessaa waan feete barreessi yoo jettee rakkoo wayiitu keessa jettee wanni rakkataniif hin jiru. Akkuma qubee kanaan kitaaba barreessuu dandeettan kitaabban afaan Arabiitiin barreessitan qabdu? Waan afaan Arabiitiin barreesse maalani waan jiru kullee seenaa waan ta'e waan barbaade afaan Arabiitiin waan baradheef ka Oromoo caalaayyuu isaan barreesse Arabiin barreesse amma waa'ee qubee sanaatu Arabiin barreesse. Waraqaa jahaa awwalarraa waraqaa jahaa isiin barreesse kun amma as jirti. Madduree irratti ergaa ilmaan Oromootii fi warra afaan Oromoo dubbatu ka biyya keessa jiru ka biyya hin jirre keessa jifuu bareedduu qubee haarawaa jedhee asirratti afaan Arabiitiin barreesse. Garaagarummaa qubee afaan Oromootii fi afaan Arabii keessatti fakkeenyaaf wayita Quraana fa'a barreessan Quraana irratti kalimaata yookaan jechoota tokko tokko ka akka aynii akka haa wayita barreessan qubeen keessan bakka bu'aa qaba?
bakka bu'aa qaba. Amma akka Abdul Muhsin yoo jenne ayni akka jiru haan akka jiru hin jira. Kanaayyuu miti qubee ollaa keenya jirtu ka gurra keenya seente akka vaa akka zhaa akka tsaa akka phaan hin jirallee keenya keessa illee hin jira. Qubeelee jirtu amma tawarra qubee saabaatiin qubeen saabaa guutuu afaan Oromoo tajaajiluu dandeetti karaa qubeetti. Karaa qubeetti rakkoon isii waan biraati malee dhaabichaatu keessa hin jirre. Laakiin arabii keessa baay'eetu hin jirre. Nyachap wanni jedhu kadhagac nyachap wanni jedhu arabii keessa hin jiru. Tuni afaan Oromoo guutuun guututti tajaajilti. Afaan Arabaatiin barreessine otoo jenne rakkoo qaba qubee baay'eetu keessa hin jirre. Afaan immoo bada qubee saabaatiin barreessine yoo jenne onaa fi oona waan ittiin addaan baafnu lamii fi lammii waan ittiin baafnu hin qabnu. Hatuu fi hattuu waan ittiin baafnu addaan baafnu hin qabnu. Kanaaf kanallee dhiisee Arabaallee imaalaa keessatti edaa fi eeda ka jedhu fi eela kan jedhu wanni addaan baasan imaalaan isaanii jalloon isaanii harkisa jalloon isaanii waan addaan baasuu hin dandeenyeef dheeraaf gabaabaa waan hin qabneef kuni dheeraaf gabaabaa jalloollee waan qabuuf waan fi tolchee waan jedheef kanaaf ka arabiillee dhiisuun kiyya kanaafi ka saabaallee dhiisuun kiyya kanaafi laatinii immoo warri laatinii qopheesse tolchanii akka afaan Oromoo dubbatutti tolchaniiru. Jalloo gabaabduu fi jalloo dheertuullee hin qabu. Laakiin rakkoon isa keessa jiru maaliin dheerinna. Fakkeenya yoo isin hime kabuburreedhaniittu dhufe kabuburreedhaniittu jechuun qubee gara 21 wayim 23ti. Qubee 23 jecha tokko katabuun laale waan nama biratti baay'ee nama rakkisa. Ammallee akkuma kana awwaalachisiiftaniittu awwaalachisiiftaniittu wayita jennu jechi kun hiika tokkicha hiika lama qabu. Qubee jecha hiika tokkicha qabu qubee 20 oliin barreessuun baay'ee nama dheeressaa. Jabeessuudhaaf qubee lama itti barbaadu. Qubee afaan Oromoo keessa laatinii keessa hin jirre lama walitti saqalaniitiin qubee tokko jedhuun kun walitti qabamee hogguu jedhe baay'ee nama baay'ee yeroodhaa fi diinagdeedhaa fi humnallee waan namarraa fixuuf kuni amma ka ammaanii qopheesse kuni wanni laatinii waraqaa lamarratti barraa'u qubee kanaa waraqaa tokkotti barraa'a. Kuni oduu otoo hin ta'in kijiba akkanaan oofuu otoo hin ta'in kunoo isin duratti isinitti mul'isee isin arguu dandeettan. Jechi isaa tokko kun waraqaa guutuudha kun immoo gimmaasha waraqaati. Gimmaasha xalayaatitti katabamaa. Kanaaf kana godhe jechuudha. Ammallee immoo barumsa irratti illee baay'ee garaagarummaa qaba. Qubee laatiiniitii fi qubee kanaan baruun mucaan tokko irra jecha 10 yoo barreessaniif jecha 10 hafazee ooluu danda'a. Qayyabee ooluu danda'a kanaan. Laatiiniin garuu hin danda'u. Harkaa wal fakkaatti dubbiftootatu harkaa wal dhaha. Otoo waan ijoollee tokko as kaanii barsiisaniiti otoo ijoolleen kun qubee dubbiftee maqaa ofii barreessuu hin dandeenye tuni baay'istee dubbisuu dandeetti. Sababa inni gabaabachuutiif. Sababa dubbiftuu fi dubbifamaan waan wal hin fakkaanneef. Kuni dubbistaa fi dubbisanillee waan wal fakkaatu baay'ee ijoollee isaa godha akka anxiin xallitti. Haasawa keessan keessatti waa'ee qubeeloo itti kaaftan qubee saabaa jettan. Qubee saabaa maal itti feetan? Qubee saabaa jechuun amma warri Itoophiyaa ittiin barreeffatu sana qubee saabaa kana Yamanitti arge. Afaan Amaariffaatiin ittiin barreeffamu tana ani Yamanitti argee namoota Yaman dubbisee qubeen tinta maali jennaan teenna jedhanii eessaa fiddan jennaan teenna maali Itoophiyaati jennaan hattuudhaan akkamitti akkana nuun jettan isin qubeen teenna gaara keessa jirti goda keessa jirti seenaa keessa jirti. Biyya hedduu keessa goda keessatti ittiin barraa'ee jira akkam kun saalfattanii isin nuyi akkana naan jettan naan jedhanii mees fidaa ho'itan jedhu qubee barreessanii daftara guutuu natti argisiisan. Kun eenyu ho'itan jedhu maqama nu dubbisnu hin dubbisu. Uummanni Yaman. Ka afaan kana hin beekne. Afaan kana hin beekne afaan Amaaraa hin beekne. Teennaa qubeen qubee saba'aatii qubee saabaatii jedhanii kanaafiin qubee saabaa jechuu danda'e. Isan bichaa yoo ta'u ta'in ammallee warri kennallee qubee saabaa jechuu jammareera.
baay'ee qubee saabaa jechuu jammareera gaafa mokonnin gonfaa baatii gaafa nu dubbise qubee saabaa jedhi maal qubee amaaraa jettanaan jedhee gizee hedduu natti deddeebi'e naannoo leeyyuun nu warri asiituu qubee saabaa jechuu kennaniifiiru qubee amaaruma fumaan jarumatu har'a ittiin barreeffamaaf malee qubeen kan dhufee kan tolfame kan bocame saba yamantu tolfate. Sabaa jechuun biyya yaman keessa jirtu. Yaman keessa jirti sabaa jechuun beekamtuudha. Sabaa jechuun quraana keenya keessa iyyuu min saba'in binaba'in yaqiin jedhee Suleemaan witaa allaattii dubbisu. Dubbate. Qubeen sunis qubee ergisaa alarra dhufte jechuu kenna jechuudha. Kenna jechuun egaa maarree alaa dhufte malee wanni Habashaa keessatti wanni bocame hin jiru jechuudha. Habashaa keessatti yoo isin nama taatanii akka namaatti ka hojjettan taate kunoota Habashaa keessatti bocamte tana qubee biraatiin wal biratti qaba. Baay'inaan illee hin fokkiftu ijaan laalchatti illee ta biraatii gadi hin jirtu yoo takka gadi jiraatte takka ol jirti jiddu galeetti qubeeti bareedummattu. Otoo nama tokkocha bichaatu ittiin barraa'ee amma hagam isinitti tolti yoo laaltan ana bichaatu ittiin barreessee ijoollee reefu namni keessaa barataa jira yoom maashina seentee yoom namni itti yaaddee namni hundi ogeessi hundi ilaalee yoom qulqullooytee yoom jallattuu isii qajeelchanii yoom irrii isii guutanii yoom namni ittiin barate gaafa wanni sun argameetiin hin jedhe qubee bareedduu ta'uu dandeetti. Uummanni Oromoo qubee tanarratti ihtimaama ta'ee itti yaaddahee warri dhimmi kan ilaallatu hundi akka hojiirra oolchuu fi akka seenaatittis akka dalagamtu dhaamsa qabdan jechaadha. Dhaamsallee hin qabaa beektaa qubee tana akkuma ta'ettuu bakkee dhimmi ilaalchullee geesseera Finfinnee ijoollimmaan barattootaa kun nageessitee gaafa amma miidiyaa irratti baase kana bakka dhimmi ilaalchisuu akka ragaalee naa kennan godhanii ragaalee naa warqaa ragaalee naa kennanii namni tokko maal jedhe beektanii? Miidiyaa OBN dha. OBN dha. Namni tokko Addis Ababa keessa naannoo laga harkanatti bira nageessanii laalee dubbisinaan jedhe hin dubbise. Mee qubeen abaluu eenyu kana jedheen abaluu kana jedheen ishii Oromoon otoo kana qabu maaliif kan biraatiin barreessaa jedhe deebii itti kennuu hin dandeenye ragaan kiyya Doktor Muhammad Hassan Kaayooti isa namni nageesse isa biratti akkana jedhe qubee kana laalee ani otoo baradhe guyyaa tokkotti baradhaa jedhe namichi sun nama barataadhaa nama waajjira guddaa keessa jiru ka dhimmi kun isa laalu wanni bira nageessaniif akkana jedhe inni immaan sun. Gaaf Finfinnee dhayxanii miidiyaa OBN irrattis dabarsitanii akkasuma hayyoota hedduu biraanis geettanii jirtan akka bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatitti waraqaan ragaa isinii kenname jira yookaan akka biiroo dhimmi ilaalu Addis Ababa keessaa Finfinnee keessaa naa kennameera waraqaan ragaa jira kunuun qaba amma yoo barbaaddan laaluu dandeessu. Waan rakkisu. Waan rakkisuun jira. Eegas as namoonni isin dubbisan warri dhimmi kun ilaallatu jiru. Eega miidiyaanis dabree hayyoonni garii hedduunis dhagahanii jedhan. Jiru. Waan hin jirre hin jiran jedhu jechi namicha sanii bichaan baay'ee natti dhagahame. Maaliif otoo kun jiru qubeen kun jiru maaliif kan biraatiin ka alaatiin barreessuu takka. Lammata immoo ani guyyaa tokkochatti baradha jedhe. Maaliif dubbisa laalee qubeen abaluu kami jedhee na gaggaafatee na qoqqoratee akkana jedhee kana jechuu irratti ragaan kiyyaa Doktor Muhammad Hassan Kaayoo Finfinnee nama jiraatu ilma Arsiiti ka achi nageesse illee isa namni waan kanatti immoo jalqabumarraa isaanillee wal nu barsiisee jedhe barataa Doktor Nuraddiin Amaan dhalataa firuma keessanii dhalataa eenyuuti dhalataa hoommaati. Amma doktora ta'ee yuunivarsiitii barsiisanatti fakkaate Nuraddiin Amaan Haji Amaan Haji Amaanaa. Haji Amaanaati. Isa namni achi nageesse. Qubeen tun wayita barrooytu bitarraa gara mirgaa deemte moo akka laatinii mirgarraa gara bitaa deemte akka afaan Arabaa? Mirgaan jalqabdi. Harka kiyya gartaa? Kun maal mirgaan? Mirgaa. Asiin jalqabdi. Mirgaan jalqabdi. Maaliif? Wanni mirgaan jalqabdee fi tokko akka an beekutti
qubeen mirgarraa jala qabu lama tuni sadaffaa akka taatuufi. Lamaan Lamaan. mirgarraa jala qabdu ibrii fi arabii tuni sadeessituu sadaffoo akka taatuufi. Sadeessituu sadaffoo akka taatuufi tokko. Inni lammataa daa'imni yoo dhalatu mirgaan dalaguu eegala. Mirgaan bitaanii miti mirgaan dalaguu eegala. Wanni mirgaan eegalamu kuni qubee tanaallee mirga taati jechuu waan itti yaaduuf. Ammas Oromoon yoo dubbate hinjifates mirga argate jedhuun mirgaan gale jedhu. mirgaan gale jedhu yoo duulee immoo nu cabsee gales mirgaan gale jedhu. Ammas mirgi kiyya eegamuu qaba jedhu. Waa hedduu keessatti mirga itti fayyadama. Kanuma laaleet ani waan Oromoon mirga kana jaalatu anillee dhalataa Oromoo zarii Oromoo waan ta'eef lammii Oromoo waan ta'eef kana jaalala kanaaf mirgaan jalqabe. Akka mirgaan jalqabamtu godhe. Waa'ee qubee kanaa irraa baay'ee haasofne turre. Mee qubeen kun amma fakkeenya qubee laatinii yoo fudhanne aan eegala. Qubee saabaa yoo fudhanne haan eegala. Qubeen amma isin keettan kun hoo maaliin eegala? Namtichi qubee saabaa boce kuni maa haadha keettee hojjetaniin deebii qaba. Garuu arginee hin gaafanne malee. Namtichi laatiniin eedhaan jammarellee maaliif eedhaan jammartee qubeen kun baay'eedha yoo jedhaniin deebii qaba garuu arginee hin gaafanne. Akkuma san ka arabiillee maaliif aliif hin jammartan otoo jenneen waan nun jedhu qaba. Anillee waan jedhu qaba. Ani wanni jedhu qubee raadhaan jalqabi'an. Maaliif yoo naan jettanii afaan Oromoo keessatti darajaa tokkoffaa namni qubeen afaan Oromoo tajaajilu raadha. Akkamitti? Akkamitti jechuun gaarii. Jechoota 2000 walitti qabee qubee kamtu keessa baay'ata yoo jedhu raan darajaa tokkoffaa qabuu arge. Gabaabinaan yoo amma isinii himee akka isin arguu dandeettanitti qaama namaa kana haga as gahutti yoo lakkooftaniitiin hin jettan karaan keessa baay'atutu caala. Ka qubee biraarra. Asumarraa fuutee rifeensa jettee nyaara jettee gurra jettee raan hin jiraan gurra jettee kaarruu jettee qarriffaa jettee aga dhumaattuu lakkaaye morma jettee kan amma kanatu argaa jirta haga siitti yoo lakkooyte qubeen biraa yoo qubeen biraa 100 yookaan 20 taati yookaan 25 taati yookaan 10 taati yookaan 12 taati isiin immoo 75 yookaan 65 taati taawwanii ol raan. Egaa namni waan tokko hojjeteetiin hin jedhi abbaa hojjetetu abbaa hin hojjetinirra miindaa qaba waan jedhuufi. Kanaaf miindaa waan raan ifaajee baay'ee afaan Oromoo keessatti waan qabuuf kanaaf isaan jalqabe. Akkuma kana namni baay'ee afaan Oromoo keessa tajaajila hin qabne namni akka nyaa akka zaa akka zaa jedhani jarri kunniin baay'ee tajaajila hin qaban gara duubaatti macaarashaa irratti kataman darajaa isaaniitiin qubee 2000 keessaa jechoota 2000 keessaa macaarashaan jarasani tokkoffaan raadha taanee maadha taanee baadha. Akkuma tajaajila baay'ina isaan kennanii parsantii tajaajila isaan kennanii kaayamtee jecha qubeen qubee 2000 walitti qabee jecha 2000 walitti qabee jecha 2000 keessaa raan hagam keessa jira hangana maan hagam keessa jira 2000 kana keessa hangana saan hagam keessa jira hangana wayita jedhu tartiibatti naqee akka isaan baay'ina kennanii jecha 2000 kana keessatti jecha 2000 kana keessa nama gizee maal gootan isin alaagullee dubbiin gabaabsina akkuma inni tajaajila kennee jechuudha. Kanaaf raadhaan jalqabe. Raadhaan jalqabdanii kamiin xumurtan? Raadhaan jalqabee zaanatti fakkaata amma kitaaba adda addaa irra hin jira amma qomaana badeera agartee mataan kiyya nama waggaa 76 walakkaa gaheera waa dagachuu baay'isaa garuu nyaadhaa fi
zaadhaa fi xaa kanarra hin jiru jaruma kana amma yoo fudhattan zaa mee afaan oromoo keessa zaa barbaadaa yoo jedhe jecha 10 argattan nyaa afaan oromootiin jalqabu jecha 3-4 caala nyaataa fi nyaaraa fi nyarii kana caala baay'ee argachuu hin dandeenye baay'ee tajaajila hin qabu jechuudha keessattuu fuuldura jechaatti baay'een argamu kanaaf warrootiin kunniin akkuma tajaajilli isaanii gabaabate isaan tajaajilli isaanii waajibi miti duuba aansi. Bareeda mee qubee kana yeroo barreeffamu akkaataa isaa ka dheeratu ka gabbu'u ka ol bahu ka gara mirgaatti achi dalgatti ciisu kunniin akkamitti kaamime? Kunniin qubeen kun kan gaggeeffamuun maqootiin mallattoodha 4 maqaan mallattoo ittiin qubeen kun dubbifamu maqaan isaanii 4 tokko mixansa jedhama tokko binamsa jedhama tokko cibansa jedhama tokko cimii jedhama jarri kunniin mallattoodha mallattoo qubee kanaan beekan mallattoo dubbisa jaraati mallattoo jarri kuni cimiin akkasumas taa'ee jarri sadan kuni gizee gabaabbatan qabu gizee dheeratan qabu mixansa dheeraa mixansa gabaabaa jettanii cibansa dheeraa cibansa gabaabaa jettanii binamsa dheeraa binamsa gabaabaa dheerinnaafis mallattoo qaba gabaabinnaafis mallattoo qaba ammas jalloo mixansa jalloo jetta binamsa jalloo jetta jalloon tunis dheertuu qabdi gabaabduu qabdi kanaan gaggeeffama fakkeenya fidee jettan boona kuni mixansa jalloo jedhama eda eela kuni binamsa jalloo jedhama garuu dheeraa gabaabaa qaba kanni kunniin mallattoo qaba mallattoo kanaan dubbifamee gaggeeffama qubeen 25 sunniin mallattoon kun addaa qubee godhamee yookaan gubbaa isaa irratti yookaan itti qaxxalamee akkuma laatiiniidhaan barreessee argisiisetti laatiin biratti abbammaan fedhayyuu dubbisuu akka danda'utti qopheessee jira jara kanaan gaggeeffama jechuudha akkaataan gaggeeffama akkaataan immoo boca isaa akkaataan uumama isaa isa keessa warra miila tokkoon dhaabatutu jira warra miila lamaan dhaabatutu jira warra mataa fi miilaan immoo sararra ciisutu jira warra qaama ofii guutuudhaan sararra ciisutu jira akkaataan qooda isaa kun kana warra kabeelaan isaa qaama isaa jalaa bahutu jira yoo walitti qaxxalanii barreessuu barbaadan kabeelaan isaa qaama isaa jalaa bahutu jira warra immoo kabeelaa qaama isaa aslimaa yennuu hin jennetu jira guutuun isaa qaama jalaa hundinuu inuma bahaa ka qaama isaa jala kabeelaan isaa qaama isaa kulliinuu qaama jalaa bahuun dirqama maaliif akka walitti qaxxalamuun aanja'uuf waliigalatti akka inni walitti qaxxalameetiin hin jedhutti qopheeffamee ammas qubeen kun 25 kun duraa duubaan illee walitti hin qaxxalama. Akka afaan arabiitii miti jechaadha. Afaan arabii illee duraa duubaan ima walitti qaxxalama garuu qubeen shanii arabii keessatti duubaan ittiin qaxxalamu akka daal raa zay waaw jarri kunniin duubaan ittiin qaxxalamu duraani malee. Kun immoo duraa duubaan illee hin qaxxalama qubee takkittii malee qubeen takkittiin tuni duuba jechaatti argamti argan bayan lixan seenan jettu naan tuni duubatti barrooyitii isii duubaan waan qaxxalamu jechi dhume ka jechi dhume isii duubatti hin qaxxalamu isiin adda jirti naa taate taa immoo duraa duubaan itti qaxxalamtutu jira. ammallee qubee sana keessa qubeen haga 3 moo 4 fuulduratti barrooyti malee jidduutti kan hin barrooynetu jira fuuldura jechaatti hin barrooyti jidduutti hin barrooyti obboleettii isiitu tamaqaa isii qabdutu afaan qubee arabii beekta moo beektu ayiniin beekta ayinii duratti barraa'u ayinii jidduutti barraa'u beektaan ayinii duratti barraa'u akkanatti barraa'a afaan banee barraa'ame hoyta ammoo jidduu cufamee barraa'e waan akkasiiti jechuudha qubeen 4 akka isiin qubeen 4 jirti asirra jirti sanama nama isii baratu wajjin warra baratee wajjin barsiiseera hin beeku jirri himaa hojii himuu danda'u akkaataan katabaa isii akkana
warra miila lama dhaabatu jira isin jedhee warra miila tokkotu jira. Warra mataa fi miilaan ciisu jira. Warra guutuu ciisu jira. Warra guutuu ciisu jira. Warra nama xiqqoon isii muraasni sarararra gadi kan taru jira. Gadi taree akka sarara kaan dhaqqabee qubee sarara kaaniitiin akka walitti hin duunne eegamu wajjin. Akkanatti barraa akka isaanitti barraa'an. Ammas immoo baay'ee akka amma qubee chaayinaa san gootee masalaalii sadii gootee akkana gootee si rakkisuu miti. Wanni baay'ee mammaramee si rakkisullee hin jiru. Haa ta'uyyii otoo namni itti hirmaatee namni itti walii galee kana caarraallee wanni fooyyonneef hin jiru. Kanuma caarraa bareedumaa fi daddaffii irratti nama gargaarutti kana caalaa wanni fooyyonneef illee hin jiru. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم أمس ميتانسا بنمسا جبانسا جمية ما جمية تجن أب ملتون كوني قبالا جم أنكنا جم دبي جرى كان وانا كناتي وبيلا كانت جيشوتا كانت دفويتشا جيشوتا كانت ملتو سيو أرجتي كانت دبتهم قان وملتو سيو قباتي قبي سبيرة جرو ولين ولا هي أشرت دعوت متأنسى كان جنمو أو بو تو جو فو كو لو كجل أشرامو ديرتشو دندا كو جدي لو جدي buu jedhee kuni mixansa jedhama. Binamsa ka jedhamu immoo ba, ja, sha, ra kan jedhamu. Ammoo hoyta duraa hoyta mixansaa akkasitti jedhamee hoyta harkisaa hin qabne hoyta harkifamu immoo akkuma reef jennisan baa, raa, shaa, jaa jedhamee kanatti deema jechuudha. Cibansi hoo? Cibansi bi. Ija, ila, bira, shira, gira waan kana. Inni cibansa jedhama. Garuu hoyta harkifamuu ni qaba. Jii reefu ji bi jennee miti. Amma jii jechuudhaaf mallattoo itti dabalamutu jira. Jii bi si cibansa dheeraa jedhama. Cibansa harkifama dheeraa miti harkifamaa. Cibansa harkifamaa jedhama. Akkanatti dubbifama jechuuti. Jii, bii, shii, yii, mii jedhee akkanatti cibansi hoyta dheeraan mallattoon dheerinaa itti dabalame. Hoyta mallattoo dheerinaa hin qabne immoo mi, ji jedheetuma achirratti gabaabbata. Mallattoo dheeressaatu itti dabalamaa kanniiniin tajaajilamee qubeen kun dubbata jechuudha. Waan kanaan tajaajalamaa waan mixansa binamsa cibansa cim jedhu kanaan geggeeffamee ammallee waan harkisa isaatitti gargaaru itti dabalamee kanaan dubbifamaa. Ammas mixansa jalloo binamsa jalloo jedhanii waan isa gochuu danda'u mallattoo adda addaatu jira kunniin. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم. mee hayyoota qubee afaan oromoo kaayan qubeelee isaan kaaniif namoota kaayan san beeytuuti. Qubee namni kaaye kan dhagahee Sheek Bakarii Saaphalooti. Sheek Bakarii Saaphaloo qubee kaaniiru qubeen isaanii yoo badhee ilaaltan qubee Amaariffaa fakkaata. Yoo bira gahan immoo qubee Amaaraatiin addaani. Isaan bichaa beekaa nama qubee guutuu kaaye. Qubee guutuu afaan oromoo ittiin haasawu kan dhagahee qubee isaaniillee namni ijoolleen namni firaa kan intarneeta irraa buuse ta'een beeku naa ergee mana kiyyattiin argamti jirti. Reefuyyoon fida jedhee jarjaranatti ta'e. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم. فوائد إسي بوآ إسي هدو كافتني جرتن مه قبيتنا اسم بودا نمني انجرا ان دبرا نمني اسن رابرته بكبوئتن اندبسو برسو دند أجرا. وجولين هدوم برتيتي جانكي يلي هذا تكو برتيرا بودا تلشي برتي بكانغا جدي سنين شلان هركا قد مالي ما بيكا
جولين مو أمان تنا كجيران خالد هاجي أحمد كان جرمو في مجان جمال آدم بطة إن مكان سا عبد الودود كان جران أما اللي مجان شيخ محمد خضرا أما يونو بلاد ترجمة جري كونين اللي جولين كان برالي إن بريسوس إن دبيسوس. مه إن شاء الله تعالى سجنتا كنرت واباء حاسويني أمس واباء تحاسما قبين كن حقيقة لغات يودبان اتياد دهمه حيوني نما قبالك كام قف أصنتهين حواسني قوتهم برته بيسيسوس اتينس وجتوس دلقوس قب أسرت ميد أمسا حواس أمتن يوكان واميتش سين حواس أورموتي قوتن مال تجر قبيتنا الرتي وننجلو تكفى قبي أنباتي نمني دلقته نمني حجتته وتوقف تك قبيتي يعني حجتين سير أكنات سيره جيري حركة مرة تكا لما تمو قبيتي يعني حجتان بليون أنا كفلوا قبل وقت توجري ميدا ما تلوفا سدفا اسم قبين قبلني قبين ما تفيدنتني جتان هدو نغاي ورا أبولاكينك أمارا الرأي فانا رمو قبين قبو خجب أما قبين أرغتي كإساني توكم إرغسة هي ورا يماني كين أكم تكنا جتان كجيبتو تنانجل نعرفس أنا إثيوبياوي نعرفس ألف كين جتان نانجل كين قبين إساف الدنيس غار كيس لالي سينا كيس لالي نانجل كون مو وان سنرى لوان مهم بسوف أما اللي مو حالا قبابنا وان قبوف قبابنا قبايو جنو يرو قسطا دينقي قسطا همنا قسطا كان هو يتجلو أفان مان جتشو تونتهن كنو لالا كتب الرت برو الرت لالا كهركا بتا لاتينين براي جتش توكيشم كهركا مرقا قبيتنان براي جتش توكيشم قبابنا سالالا كون اللي كان جرا كناف قبين كوني اسم فيدا ilmaan oromoo baradhaa keessaniin baradhaa jedhaan nama dhagahu nama dhageenyeen silaa waan godhuun qabu baradhaa keessanii qubee hambaatiin barattan isiniin jedhani baradhaa gaaf tokko dhufee qubeetii dhiisaa isiniin jedhu baradhaa gaaf tokko dhufeetiin ganzabaa gananaa kafalaa isiniin jedhu waan keessanii ittiin boona chaayinaanuu maslaalii akkana godhe kii jedhee ittiin boona chaayinaan hin beektan qubee chaayinaa maslaalii godhee ammallee qaxxaamura itti baay'isee kanumaan qubee jedhee kanumaan barreeffatee kanumaan teknooloojii illee bakkaan ga'eetiin jedha keessan kunoo isa bira yoo fiddaniitiin illee qubee nagaati hin mul'ataa hin argaa jirtanii kanaaf jecha wanni ani isiniin jedhu hin booninaati saba kenna boceen jedheen otoo faranjiin bocee isinii kenneeyyuu hin fudhattani otoo warri isin koloneeffatu isiniin jedheeyyuu hin fudhattani lammii kenna bocee waan lammiin kenna boceen fayyadamnaan jedhinaati kuni koora isinii ta'a akka gaariitti ittiin boontu boona guddaa isinii ta'a baradhaan jedhaan maaliif hundi keessanuu baradhaa yaan namseen qabu kana. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم دغفتوتا في كبجمتوت هردفتوت وروني كوبي ايميل علمي نهرد فاجر تنود كيسنو سغنتا كوبي ايميل علمي شيخنا شيخ كمال ادم ابي وجينغوني اسمرتي غولمنا سغنتا بيروتي في كسما بيروتين هانغولتي ديبنوت والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته سورة قلبي تهنيا جومتاهتي علماء ربي أنه بدأ